Haay kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u baga ayyaana irraa aftanii har'a geessanii akkam jirtu qimamochee mana madaamii fayyaa keessanii ani booneen keessanii nagaa isiniif qaba galanni waaqayyoof haa ta'u egaa har'a immoo keessummaa addaa keessummaa ajaa'ibaa natti dhufaa jira dingatuma natti bilbilanii dhufaa jirnaan jedhanii kanuma gidduutti egaa booneen keessanii qimamii mana madaamii waan taateef ariifattee laaqana qopheessiteef jirti. Laaqanni booneen qopheessitee akkamitti eegaa jirti kan jedhu egaa akkuma hariitti jechuudha. Yeroo namni tokko baadiyyaarras haa ta'u magaalaa keessas keessummaa mana kee dhufaan jira yeroo jedhee waanuma mana keenya keessaa qabnu waan ta'e wayii goggoonee keessummaa sanaa keessummeessinee galchina jechuudha. Kanaaf egaanis booneen keessanii amma naaf danda'ame keessummaa kanaaf laaqana laadha jedheeni keessummaa laaqana nyaachisanii galchanidha waan ta'eef kanaaf anis amma naaf danda'ame waan tokko guddi jedheen jira jechuudha. Biddeenallee niin qaba. Biddeena gosa lama qaba. Diimaadhaa fi adii qaba. Akkuma argitan biddeena diimaa biddeena adii wal bukkeetti muree baasee jira jechuudha daawwattoota keenya. Asitti waxii gosa lama akkasuma salaaxaa timaatimii wajjin qopheesse yeruma abbaan suni bakka kana qaqqabee baasaa ammaaf yoon baasee inni qorraa ka jedhu haala kanaan qopheessee waa hundumaa haala mimmijeesseen eegaa jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana egaa viidiyoo kana waraabeef jechuudha yeruma abbaan ta'e dingataa yeroo kana bara kana keessa keessummaa yeroo dhufu fageessisee himu keessummaa fagoo yookiin alaalallee yoo ta'e boru ganama sa'aatii akkanaatti sibira qaqqaba yookiin idda ka'ee mana isaatii fakkeenyaaf ka'ee sirratti dawwalee dhufaan jira makiina irraa bu'uufinis hin jedha malee alaalatti akka durii walitti himuun hin jiru. Kanuma gidduutti gaanis keessummaa koo haala gaariidhaan keessummeessee galchuun qaba laaqana laachuuf hin qaba buna danfisuuf hin qaba kan hin jedhu. Qobaadhuma koo waan hin jiruu fi amma danda'amaa ta'ee biddeena tolfamaa waan hin qabuuf biddeena kiyya mummuradhee waxii immoo amma na gidduu qaqqabanitti hojjatee xumureetiin jira amma keessummaa kiyya. Abbaan manaa kiyyaa fidaatiin jira jechuudha. Keessummichi yeroo jalqabaaf nama mana keenya dhufaa jirudha. Bilisummaan fidaa jira. Ani immoo sana gidduutti bunas waan hundumaa egaa bakka soofaallee fataa godhee haala gaariidhaan keessummaa kiyyaa eegaa jira. Teebilii soofarraa waraqaan buusee jechuudha. Sababni isaa teebiliin soofaa kiyyaa adii waan ta'eef baay'ee tokko yeroo namni irra taa'ee buna dhuguu waan tokko fayyadamu baay'ee tokko xuraa'ee na rakkisuu dinnaananii akkanatti kana gidduu isaa buusee jechuudha. Sababni isaa adii waan ta'eef Itoophiyaa keessatti egaa wanti adiin anumarraa baradha. Faayidaa isaaf miidhaa isaa anumarraa baran isiniin jedha. Itoophiyaa keessa wanti adiin baay'ee nama rakkisa. Egaa bakka teessumaas sirreessee waan hundumaa mijeesse. Asitti egaa akkuma argaa jirtanii bakka bunas qopheessiitiin jira. Kunoo asitti immoo jechuudha buna kiyyaa qopheessee makashkashaa maal qopheessee kan bishaan ittiin qixaanii kanas qopheessee maal jedhee keessummaan kiyya osoo asii hin qaqqabin waan hundumaa waan amma kanaa qopheesseen jira. Isiniin jedha egaa kanan isinii waraabee fi yeroo tokko qobaa yeroo jirru jechuudha. Qobaa yeroo jirru gargaartuu tokko yeroo bukkeedhaa hin qabnetti dhugaa dubbachuudhaaf inuma danda'ama jechuudha. Jireenya ofii mana ofii keessatti ooffachuun inuma danda'ama. Keessummaa 10 keessummaa 5 keessummaa haga barbaadayyuu yoo isinitti dhufee xiqqoo kan yeroo sanatti isinii mijanne yoo biddeena tolfamaa mana hin qabaanne qofaadha malee ittoo garaagaraa qopheessitanii yeroo kana immoo xiqqootu nama gahaa waan ta'eef ittoo gosa 2 gosa 3 qopheessitanii sanaa ol qopheessutu ulfaata malee eeguun hin danda'ama. Egaa yoo eeyyamamaa ta'ee keessummaa koo sana isin agarsiisa yoo eeyyamamaa immoo hin taanee fi fayyaa nagaa naaf qabaadhaa isinin jaaladhaa baay'ee. Ame dhugaa rabbiinatti itti qabe uffata aadaa isaanii baay'ee. Dhugaa waaqayyo baay'ee. Dhugaa waaqayyo jedhamee jaallattu guddate ishee. Sana jedhamoo maali? Akkanatti baatee dhufte sana. Wayini qolli bisummaatti teessata yeroo. Anya suka rupiah.
Gontu got. Lama apa sebenarnya?